annamaati rabnaan beeyne malee amma namni fayyaa maraata dhanaan haa jedhu malee ani bakkiin irraa tuqame yoo isinitti mes hijibaadhanaan jettan bakki irraa tuqame waggaa laman imoo barsiise waggaa lama imoo irratti bakkiin irraa tuqamee tuqo sammuun xiyyanaayyee jette imoo irratti tana quba qabaadhu halaala dhaabbatee suuraa kaasee ol maxxansu maal jettee taanati manni sang mana keeti asirratti baasan tokko kayyooleetti tapat boomana ulaa jaanarraa achi dhaabbatanii boo gibbiti guutuun guututti sawwaranii an booman isaan godhu wallaalee bara an booman warra akkasiisan seeraan gaafadhu kaa lafarra seeraan gaafachuu ni dandeenya barsan warra akkasiisan hinaaftuudha maal goona amma qotuma isaaniitiif geema kana dhukkee irraa kaasee akkasitti laqaallaqee akkasitti dhukkee irraa kaasee biyya Suudi Arabiyaa deemee dalagadha. Warqii itti kaayeeti. Kootu dhugaafi suudii kootu asitti salaataa toofachaa biyya tana dalagatta ta'e si finna. Kunee si finna qoy. Geemuma kana sirriitti naa taphachiisaa isin. Akkuma jaartin biyya mana kana laqaallaqee irraa fixeetan ulaa itti kaayee fi ulaa tokkotti yoo feetaa godhattu Suudi Arabiyaa dalaga boo akkasi kunoo. Arraaqa. Jaalibsaa shafakaan si akkamu jira. Yalla jaalibsaan shafakaan kiyyuma tokko ta'erra yaa'oo. Abo kurfa. Abo shafakaan kun nama ilaalta wallahi. Mama bayan. Yeey. Abo fallaqidha gartee arra mirqaana qabda mangistee kiyya. Yaartiin gurbaatiif nu goote riskiin dibi adiis fuunee makka dibsi goona. Bismillahil kariim. Sabboona asumatti biyyuma inni jiru sanitti suuqa wayii biyyaan warqaan baasini. Aboo biyya suudii dhufee haa dalagatu wallahi waa hunda baraabar biyya tanatti dhaggeeffadhu siistama miidiyaatii fi jireenya isaatis hunda ni baraabar. Wallahi hindi aman obboleesso ilmi dhalannaan micaan kiyyanii dhalataa micaan gana hin fuudha ilmoo biyyaatu qabnaa bar wayi ofii hanga jiraanne Riskin dalataa sodaatiin gama amma bayan. Mama bayan jimaan arganne dhiyoo tana mana hidhaa jimaan hin jiru. Mana amana jedhee hidhaa jimaan hin jiru. Iccitiin baatini uskut. Miidiyaarra jirta. Laa viidiyoo takka irraa waraabamtii barchaa jiru bara sanuma dubbanne mana sanii waan biraatiin. Eessatti gaa mana hidhaatti moo kunolaa tokko durus Saudi Arabiyaa dheesi Ameerikaa hosi simbaasanaan jedhe barra hogga riskii tana rabbi namatti kenna. Ameerikaan jannataa nama geessanii bar. Yoo rabbi gaa. Mee warri maama bayan suutii yaa dhufu jettan faamiliin akkoo tokko nama dhibba jaha jettanii mee warri maama bayan jedhan yaa boo uummanni si jaalataa maama bayan amala kee kana uummanni ni fedha jette. Yaa boo na fedhan isaanii kun. Akkan ganaa miidiyaa kanarratti deemee abboleessu bakka hin taane yaaboo kompideempii fi bilaal boo nama ta'ee jiraadhu deemuma kanaan mudhii nakutu. Kalaas aboo uummanni guutuun suudii haa dhufu jeeti ilaala akkanatti aboo dhaggeeffadhu maama bayan suudii dhufteeti obboleessu riyaa kanaa fi makkaa kana fooqii gubbaarra baatee asaan obboleessu wallahi. Mama bayan. Bitisa. Awak Rabbi siapa itu mau kabar Rabbi tanah Allah. Wala kalah tanah Rabbi serah bisa. Kaisa siapa? Awak Rabbi naget. Rabbi naget. Mama kaya berarti dah gefar tu. Mama bayan. Sheko dah kaisa sih. Nama toko nama mau toko biarkan. Nama gerak kulkulu. Kawan jelas number jauh. Harap bitle oltiat. Kagar kulkulu. Amma sheekonni ragutaa siyaasaa qabdi si galtee siyaasaa gartee akkuma qaamni siyaasaa wanti san si galtee ati bar lillaahidha bibi karaan kee hundi banaadha bar. Aboo. Kanaaf uummanni keessa kee hunda si barasiisa. Guyyuu waa namarraa waa gaafachuu fi hoggaa waa kennaa janillee ofii keenya akka kenninu barbaanna. Rabbummaan geemaa na taphachiisee mana kana narraa xumursiisee.
Wallahi nabiyan deemee jireenya Awon jallee sidii Muhammad kiyya dhageeffadhu. Wallahi dhageeffadha mee faamii waan jedhe keessanii Muhammad Bayan amma haasawa kana keessatti isiniifillee daba'uu dhabuu mala dhageeffadha. Muhammad Bayan wanni jee laal jee sila kan akka kiyyatti waa kannuun fedha malee waa gaafachuun fedhu jee aboo rabbiin dhageeffadhu. Rabbiin rizqii namaa kan aboo bakkan fidee rabbiin laal abbaa qabeenyaa si haa godhu Muhammad kiyya qabeenya diinii wajjin tolu. Wallahi si godha. Ati ijoolleedha amma dura. Amin amin. Wallahi. Amin. Wallahi inni rakkatta abshir. Kakka keetti kun silaa qabaatee bar miskiina hunda gandarra deemee hiraafe. Wallahi namni kanaa kun bara waachiin kaatu warra faamiliin beeytan isin nama. Muhammad Bayan silaa nam tokko biratti hin beela. Amshir mangisi. Yaalibsaa hidha keessaa taati. Hanga nuti haasawnu kana. Habibtiin takka Kanaadaa dhuftan an jette yaa Rabbi kunoo Afaan wal isin malee. Kanaada kute yaaboo. Kanaada kute. way ati dubartii taanaan maal gootati way ati achima nu geessiteetama shari'aan haqe waa edda ayyamtee inni kuma katitti goonan maal gootati nuti isineet dalaganna bakkuma hojii barbaanna. Awon tadi otore miliyoona 15 namaa kan itti takka sifaan kufan qabdu sifaan fuutu. Eessatti Bo Oromoon tun bara ajandaa dheerteen ammana hidhaa hidhame ajandaa kiyyarraan ajandaa marqaatii fi shuuroodhaatiitti wal qabe jeni achirraa ammas ajandaa maallaqa biidhawa bara Oromoon tun. Waalaikum salaam. Aleksi daayee welcome. Waan saganii ajandaa kiyya keessaa sabboonaa siif himuun gaafa hin gaabbu abiyyiin eebba Jawaar kitaaba Jawaar Keeniyaa dhoorgee gaafa kitaabni Jawaar akkanatti oowwisan ani kitaaba Jawaar qatti godhee ajandaa Jawaar dhaamsa tokko ni yaadatta gaafa naaf boniyya. Awon ajandaa meeqa dhaamsitee bara bibi wallahi maamee kiyya bara. Dagi awon Alex welcome. Alattaayyee. Alexi kana faadana. Salaam alaikum. Mama Bayan baga rabbisi baase. Maqaasaa yaamime. Maqaasaa. Waan obboleessi kee afaaniin yeroo san siin jamalee hamtu gara siif hin qabu. Afoo tulii illaa. Ani si hin jaaladha obboleessi hamtuu nama garaan qabu. Baga rabbisi baase. Ala san rakkoon qabu. Amin. Muhammad Bayan namitti miliyoona 15 namaa kan itti sana ati kufan qabdu awwa ajandaa si dabrees. Lamaan miira kaasaa deebis naa maali sabboona. Eenyu kennite? Dabre wallahi maame. Eebbise Alex. Akkam ture manniidha ustaaz? Alex taayee. Ani garri gaammanadhaan. Battee dhiifama gaafata. Salmuu Bayan. Iddoo kabajaara bu'u. Mana hidhaa ajjaama. Battee dhiifama gaafata. Sanii akka dhiifamni si godhu tokko hin jiru. Maal jettee ustaaz? Manni hidhaa akkam ture jarboo manni hidhaa bakka naannoo Hararii barjan. Maal Alex jilbiibbatee dhiifama si gaafatu qaba ustaaz. maal jedhan si mare. Koi. Manniidha mana hidhaati. Ammas faawolii biraa dubbattee si deebisan. Bakka manni mana hidhaa ture. Naafi nama biraa walitti hin fidin gaani nama kabajaa qabu way. Mukaatiidhaan na kabaja. Hundaan na kabaja. Na daddarbuun hin jirtu. Guyyaa tokkichaa san qofa. Guyyaa tokkichaa duraa san qofa xaabiyaa achi dhaqe maleen. Xaabiyaa keessaa baanan bakka kabajaatiin dhaqe bakka ulfinaa. Feemasummaan waan baay'ee namaa qabdi. Waan baay'ee namaa qabdi. Waan ishin namaa gootullee argatan jira. No, jechuun sirreeffamaadha. Maal gatii taateef addatti si kabajan. Maaltu naan geeree hanqara tokko nama diiniiti dogongora kiyya dogongoraan useetuma taa'ee fataa zanaa je'ee jechuudha. An badiin qabu badii yoo nan qabaadhe rabbii fi ilma rabbii fi hawaasa sheekota qofa kanan itti balleesse rabbii kiyyaa fi uummata islaamaati gama amantaatiin. Asilaa bakka fakkeenyaaf na yaadamuun hin malle muuziqaa dhaggeeffatuu fi kun hin malle kaleessa waggaa 2 miidiyaa kanarratti karaasisu. An namaatiin naan beeyne malee amma namni fayyaa maraataadha naan haa jedhu malee ani bakki irraa tuqame
yoo anan isinitti mes hijibaadha naan jettan bakki irraa tuqame waggaa laman imoo barsiise waggaa lama imoo irratti bakki irraa tuqamee xiqqoo sammuun xiyyanaayyee jette imoo irratti tana quba qabaadha. Okay.